Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee jirtu isiniin jenna irraas walitti deebinee jirra barnoota kaayil maasterii jechuudha. Barnoota bareedaa tokko walitti deebinee jirra. Akkamitti yuutuuba sabiskiraayibii irratti jechuudha maqaa keenya barreeffachuu dandeenya. Maqaa chaanaala keenyaatii fi piroofaayila irra godhachuu dandeenya. Kajoo waliin ilaalla. Kunoo akkuma asirratti argitan suuraa tana jechuudha. Haala kanaan akkamitti jechuudha sabiskiraayibii irratti maqaa keenyaa fi suuraa piroofaayila chaanaala keenyaa asirratti irra godhanna. Waliin waliin ilaallaa hamma dhuma viidiyoo kanaatti obsaan waliin turaa isiniin jenna. Egaa haala kanaan tolfachuudhaaf kaayil maasterii keenya keessa galla. Erga kaayil maasterii keessa galleen booda bakka ida'uu tanarra gadhoyna jechuudha. Ammallee jechuudha ta yuutuubiidhaa 16 tana kunoon ergitanii isuma tanarra guuttattanii kireet bakka jettanarra gadhoytan ammallee. Kaayil maasteriin haala kanaan duwwaa keessa nu gannaqa bakka miidiyaa jettu kanarra gadhoynee jira takkaaf suuraa fidanna jechuudha. Suuraa bakka tanarra gadhoynee suuraa takka jala fidanna. As keessaa kanuma barbaadan filachuu dandeessan jechuudha. Bifa barbaadan filattanii ergaas dhuftaniin booda suuruma amma fiddan tana raggattu hidhanii ergan ammas bakka san raggattu hidhanii suuraa tan bifa barbaadan jijjiirrachuu dandeessan. Mee an amma isii tanaaf filadhu. Haala kanaan jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha. Ammaasis asirra gadhoyne yeroo takkaaf ergachi raggadhoyne booda ammas gubbaa tana raggadhoyna. As keessa seenneeti waan as keessa qopheeffanne san fidannaa jechuudha. Kunoo viidiyoon qopheeffadde ammaan isii tana. Viidiyoo tana eessa arganna yoonni fi jettanii gaaffii isinitti isin hundinuu beektanii jechuudha. YouTube irra dheeyxanii sabiskiraayib giriin iskiriin gootanii yoonni ifitti barreessitan isiniif dhufa jechuudha. Wal qixxeeffannaa amma viidiyoo tana lamee wal qixxeeffachuudhaaf ta gubbaa tana raggattuune akkanachi harkisne jechuudha hanga wal qixxaatutti. Haala kanaan erga wal qixxeeffanneen booda ammallee isii tana raggadhoynee bal'ifanne. Erga haala kanaan wal qixxeeffanneen booda amma viidiyoodha wanni kuni. Kunoo akkuma argitan duwwaa naaf fidu jira jechuudha. Sabiskiraayibii bichaadhaa fi bakkiin suuraa itti godhadhuu fi maqaa itti barreeffadhu duwwaa naaf fidee jira. Okay, ammaan tana suuraa irraa hafinnume piroofaayila yuutuubiidhaa fiduudhaaf asirra dheeyna. Ammallee gubbaa kanarra gadhoyna. Suuraan an barbaadu fidadha jechuudha amma. Isinis piroofaayila chaanaala keessanii fidattanii piroofaayila chaanaala kiyyaa kana waan ta'eef amma kanumaa filadhume. Yoo viidiyoon keessan ka bal'atu ta'e bakka kiroo jechanarra gadhoytanii sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan walitti buttanii sirreeffachuu dandeessu isiniin jaa. Bakka oof taatee jirtan ooni jijjiirra jechuudha. Erga haala kanaan akkasii jijjiirree ammallee asirra gattuina. Kunoo isii tana filannaa jechuudha keessaa. Kunoo akkuma argitan giingoon nuu deebitee jirti suuraan amma. Ammallee suuraan tun walqixaa miti waan ta'eef achi harkisnee walqixanna. Isumarra gattuine harkifnee wal qixxeeffannaa jechuudha. Waa'ee kaayil maasterii ni beektan isin hundinuu. Erga akkana fidannee xiqqeessineeti qixa wanti tanaati irra deeffanna jechuudha. Finnee isarra keenya achirra keenyee wal qixxeeffanna sirritti. Kun akkuma argitan amma itti galee jira. An fakkeenyaaf isin agarsiisa malee sirritti bareeffachuu dandeessan jechuudha. Amma maqaa chaanaala keenyaatu akkamitti fidanna asirra gattuina. Ammallee bakka qubee taa ofirraa qabatan irra gattuina. Asirratti maqaa chaanaala keenyaa itti barreeffanna. Abdee tuub godhee itti barreessu ammameen.
okay haala kanaan nuuf fida ammaan tana wanni barreeffamni kiyyaas adiidha wanni ani irra kaa'u deemu tunis adiidha jechuudha walitti hin galu yoon irra fide hin mul'atu waan ta'eef barreeffama kana akkami jijjiirranna asirra dhufnee gattoyne jechuudha kiloor bakka jirtan irratti erga gattoyneen booda bifa jijjiirrachuu dandeenya amma gurraacharraa kaa'ume kun akkuma argitan gurraacharra naa deebi'ee jira jechuudha finnee asirra keenya akkuma argitan ni gabaabbate dheeree irra gattoyne dheereysine haa wal qixxeessinu haala kanaan jechuudha amma haala kanaan maqaadhaa fi wantis fidannee jirra profaayilaa fi maqaalaas fidannee jirra jechuudha yoonii fi maqaan keessan kun gabaabbate maquma kanarra gattoytanii akkana wal harkistanii kuno asirra gattoytanii jechuudha addaan dheereeffachuu dandeessan hanga barbaaddan kuno haala kanaan dheereeffachuu dandeessanii isiniin jaa kuno ammaan tana itti galfannee jirra okay irra dhoyne haa ilaallume ammaan tana suuraan nan fidee fi barreeffamni maqaadhaa bakkuma ta'a akkamitti viidiyoo jala sosochoofna waliin akkanumatti daawwadhaa isin viidiyoo kana amma dhumaatitti amma suuraa kana sochoosuudhaaf yeroo takka suuruma tanarra gadhoyne jechuudha erga suuraa sanarra gadhoyneen booda ammallee gubbaa tanarra gadhoynanii ergitanii asirra gadhoyne jechuudha kun akkuma argitan ammaan tana suuraa sochoosuudhaaf akkana irra gatarkistanii isii tana filattan okay amma irra dhoyne haa ilaallume kuno suuraan isiidhaa waliin nu deemu eegalee jira suuraan isiidhaa waliin nu deemu eegalee jira amma maqaalaatu hafe maqaalaas akkasumatti jechuudha bakka gubbaa tanarra gadhoyne irra gaddeemne isii tana filanna jechuudha kuno akkuma argitan maqaanis deemu eegalee jira jechuudha lakkoofsa kana irraa harkisanii akka sirritti waliin deemu godhuu dandeessan kanaas jechuudha akkasumatti lakkoofsa kana irra ooftanii yoo dafee akka deemu feetanii fi akka booda irra aanu yoo barbaaddanis jechuudha kuno amma irra galee jira jechuudha durarratti sirreessinee jirra kuno akkuma argitan waliin socho'uu eegalee jira dhumarratti hafe dhumarrattis akkasuma waliin ilaalla ammallee dhumarratti tolchuudhaaf maquma keenya kanarra gadhoyne yeroo takka reefu ka gubbaa kanarratti tuyne jechuudha amma ka jalaa kanarra gattuyna erga sanirra gattuyineen booda akkuma ka reefu sanitti irra ol yaane kuno isa jalaa kana filanna jechuudha isa jalaa kana erga filanneen booda ammas achirra gattuyne irraa deebinaa ammaasis jechuudha profaayila irra gattuyna dhufne profaayila irratti erga gattuyne booda ammallee asumarra deebina akkana gaxoofna ammallee isuma tana filanna kuno ammaan tana sirritti itti guunnee jirra jechuudha mee amma irra dhoyne haa ilaallu kuno waliin socho'uu eegalee jira jechuudha an fakkeenyaaf viidiyoo gabaabsee isinitti mul'ise malee isin akka ajaa'ibaatitti jechuudha bifa bareedaa ta'een tolfachuu dandeessanii saniifuu erga haala kanaan itti guuttattaniin booda yoo kanii fi wantiin booda'aa aanu taate suuraas haa ta'uu ka booda'aa aanu taate asirra deebitanii sirreessuu dandeessan lakkoofsa itti dheereessitanii jechuudha kana akkuma argitan waliin socho'uu eegalee jira jechuudha egaa daawunlood godhachuudhaaf ammoo gubbaa kanarra gattuytanii ni beektan isin hundinuu jechuudha
save ka jiru jala kanarra ni jira save